Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessanii nagaa jarra jirtu akkam nagaa akkam jala bultii ramadaana iidaatiin baga ittiin isin ga'e jala bultii iidaatiin baga isin ga'e isinin jecha fishee baranaa hin kee hagana jecha akkam fayyaa keessanii mee maalirra jirtan akkam waan iidaa kana maal bibbitattanii waa surree waa shaamisii waa boloolee waa shinshini akkasuma warri biyya keessaa warri biyya alaa teettaniin hordoftan warri Umar Booyingii maatiin Umar Booyingii akkam waan iidaa kana bitattammoo akkam maalirra jirtan isinin jecha akkam fayyaa keessanii jirra jirtu warri maatii kiyyan ta'e maatii kiyya ta'e subscribe like share godha walii dhaqqabsiisaa isinin jecha akkasuma waan tokko irraa dubbachuu fi waa'een iidaa kana akkam mee maal bitattan waa bitattammoo akkam maalirra jirtan isinin jedha ani Umar Booying akkam fayyaa keessanii baga jiraattanii waan iidaa kana maal bitattan an amma kophee bitee waan hin bitiin hin jiru hattan koofiyaa bite koofiyaa jechuun mudawwara koofiyaa akkasuma kophee isinitti agarsiisuu danda'a. Akkasuma caammaa ajaa'ibaa kun olaala akkanatti caammaa bitannee waan mara qophoinee jira caammaa bareedu meelaala bareedu akkasi isiniin jedha hordoftoota kiyya akkam fayyaa keessanii an akkasii waan iidaa qophaa'ee iida kana fishee baranaa jechuun fishee sirbuu qophaa'ee jira jechuudha akkam isinoo maalirra jirtan mee hordoftoota kiyyaa fi akkasuma warri na daawwattan galatoomaa isiniin jecha like maatii nuutaa Umar Booyingii jajjabeessa bira dhaabadha waan iidaa kanarraa isiniif haasa'uuf qophiirra jirra abshir nu wajjin jiraadha isiniin jedha jabaadha isiniin jenna qophii xumurree jirra jabaadha subscribe share godha walii dhaamsa daddabarsa akkasumatti waan adda addaa qabannee isin dhiyaannaa jabaadhaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyya nagaa bye bye.